ijoollee harargee seenee qabne malee ijoollee aara wallootiin seenee soorii dhiifama nuu godha jette. Wallaan kuma qabu. Si galee miti? Deematini. Okay, akkamitti murtii guutuu jechuu dandeessarre? Murtii guutuu akka bar murtii guutuu jenne Sheekhaa Roobetii murtii guutuu wallolaan deeggartoonni jaraa wallolanii balaan kun babadhatee jedhaa jirra malee bar murtii guutuu jedhaan jiru. Okay, walumaa galatti amma dubbisin irraa hin gabaabsaa. Sheekhaa Roobetii fi ta murtii guutuu qofaadha. Kitaaba biraati. Awwala irra wal qabde. Kitaaba biraati sun. Nurraa dhiisaayyee. Waa'ee wal qabaan laalla. Walaafaamani. Akkas. Maal irraa walloltanayyee? Akkana. Wanni irra wallolle dura ijoollee arsiitiin mucaa xiqqaa qabanii ashaadu arsii godhachiisanii ijoolleen tumte lafa riide sagalee viidiyoo jira. Achirraa eeywa. Achirraa lolli finiinee Kadiir Martuu gabbee mataansaa aboo rabbii jaa ijoollee sikkoo mandoo ijoollee harargee waliin lolina obboleeyyiin kiyya adda dhaabbaddaa jedhee mee afichu nama guddaatu nu dubbatee jennee dhaabbannee galle addaan. Calliifnee tetteenye. Amma gaa lola Kadiir Martuu fide santu dhufee namuu walarrabsee xaariidhaan namuu adda gale. Deebitee ijoolleen arsiidhaa mucaa tokko hawalloo qabdi. Mucuma nagaan dalagatu. Qabdee jawwaalarraa fuudhanii gadhiisan. Ijoolleen walloo mucaa keenya maa qabdan jaaniif fidan. Bara harargee seenee qabne malee nuti walloo seenee qabne jedhan. Achirratti harargeen maal balleessite badii maal qabdi maa harargeen qabdi qabamti jedhanii lafaa haatee ijoolleen qabdee fidde jechuu arsii. Nuti maal taane nuti akkamiif irra duunee tuffatamnee danaa kana hunda harargee qabame jedhanii harargee dhokotanii maali badiin harargee jedhanii lafaa kaan lolli kana malee jara kee laallatu. Bareeda gara amma gama harargeeti hoogganaa lola kana eenyu gama arsiitti hoogganaa eenyu jara zamaqaa. Asli Dr. Asli Daapulaal amma jaalibsa. Wanni kun eegate darbee. Obsi. Gaaffii gaarii gaafatte Dr. Asli irraan deebiisa. Hoogganaan gama harargeeti. Hoogganaa waraanaa eenyu gama arsiitti hoogganaa waraanaa eenyu shee maqaan uhim. Wallah ani hin beeku bardhuguma. Okay, harargeenis hoogganaan qabdu. Arsiinis hoogganaan qabdu. Namuu matuma isatti afaan ka'ee aarii qabu baafata. Amma waliin sobnu laal. Gaafa ijoollee wallootiif harargee wallootiif artii walloota isaanii gamasi kiingi gamana hafarsoof usmiyyee gamasi kiingiif abdii ture akkasitti dubbiin sun dhumate. Gama keessanii eenyu gama arsiitti eenyu akkuma irra dhugaa dubbatte dhugaa nageenya barbaanna waan ta'eef. Okay, eegan nageenya barbaadan galatooma. Gaafa dheengadda keenya mucaan daa'imni tumamee lafarra shorreeffame maaliif akka irra dhuftan kanatti dhuftanii gaafatina? Amma barane nuti bara akka Oromootti dhufnee siin gaafanna malee ani harargeen na jalaa miidhame arsiin na jalaa miidhame siin jedhaan jiru. Wallaala wal miidhee jedhaa jira amma yoo barbaadanna jettan wal fixuu dandeessan. Rakkoo miti. Bar gaafi bari laal fakkeenyaaf abumuu asaata haashii haataa walitti isin qabbane sinaasin jedha malee adoomuun irraa miidhamne akka dhufanitti obboleessa kiyya. Asli kadhaa goonu asli. Doktor Asli. Jarana kan hakikatan namaan rakkiyee waan fide malee dhufuullee hin barbaadu. Yoo carraanaa kan itan kaabbutaa beekama takka jedhee deema hakikatan. Eessatti argamu biyya dhiifama. Waliigallee jarana ani kaniin beeku ani islaamattiiniif beeka oromattiiniif beeka kutaa itti dhalate rabbiitu gartee filannoo sii kanna malee namni takka haadhaaf ebbaan kee filannoo sii kan asli oromoon meeqa Oromoon tokko jiru arsiin oromoodha moo oromoo miti Oromoo harargeen oromoo miti Oromoo لا حول ولا قوة إلا بالله. daangaan harargee biyya arabaa jira Injiru. eessa jira Naannawaa ashkara janaatti fakkaate. durriyyeen namni bosona keessa jiru shiftaan kan seera hin qabne heera hin qabne ofiifuu seera biyya takka jalatti hin bule waraqaa hin qabne nama kana ol godhu jira jarana fala finna jettanii balaa fidu jirtan dhugaan isin hima akka islaamaa deemutti hin jirtan hundi keessanuu waa takka naan gootan sumuun isin raanyaadha an arsii bakka biyyoon dhufne harargee bakka biyyoon dhufne akka nama islaamaa tokkotti isinitti haasa'u akka nama oromoo tokkotti feetanii fudhattan feetanii jedhan waggaa meeqa balaa ofu jirtan ka asirra ka oowwisu jirus ka biyya keessa taa'ee ka daayispooraa taa'u kana gaafa ati ganda keeleen lifte ganda tokko arrabsite hayyuu tokko arrabsite eenyu siniisa dubartii mana mukayyafaa mana maadaami teessee hoogganaa isin goote itti nuu muda arsiin diqaala
Harargeen diqaala gizee jettee isin arrabsitu maaltu isin dhagahame isin dhiiraa miti isin dilli kun wali qabamtanii dubbii beerrinii fi durriyyoon ooftu jecha kana wali qabamtanii fadhan wal ajjeesanii haa wal awwaallattu Oromootu Oromoo ajjees waan nafxanyaan nun godhin natti hin bilbilinaa jiran natti hin bilbilinaa haqiqata khayb bahi jettanis ka bahi jettanis hin foo Islam irra daawaa godhuu dhiistaniiti kiristaana irra godhu turtanii dogongora keessa. Daawaan Nabi Muhammaduu dhufe kiristaanaa dhufe Islaamaaf hin dhufne dhaggeeffadha. Waan isin hin jedhu jarana warri akkana wal godhu jiru pheenxee miti ortodoksiin isin Islaamaati. Walii gallee amantii safuu amantiis dhiiftanii jirtan hundi keessan asliirraa anarraa ka'abbuttaarraa hundi keenya amantii hordofutti hin jiru. Gaafuma balaan dhufteef beelli dhufteef gayyaatan. Namni tokkummaa gaafam leellisuu yaatan isin. Samaanutti dawwaltan yaa jiran nu dhiisaa kaasuutas billah alaykum ani bulookin si godhan amanat dawwal. Walii gallee dirqitti waan hafidan telefoonaan nadhaawanii ammas telefoonaan beeynaan hin jiina. Waan isin falli isinii mukaab jookii jira. Lubbuu nama jarana jarri warri wal miidhu jiru kun warra beelaan horii gaalatiisoo akkana wal godhu jira. Wali bitattee walaa fixxu. Eenyu abbaa isaatiitu Harargeedhaaf asirra taa'e eenyutu Harargee bakka isa bufate. Harargeen nama bulchu qabdi. Arsiin nama bulchu qabdi. Namni beelaaf qoonqoodhaaf baqatee biyya sanii wal fixu lachuutu isa baqatte. Nama miskiina karaa qabanii fidanii ganda keessanii ganda keeti nama laayifii fidee taa'ee jala teessee deeggartu sii kan sooshaal miidiyaatti malee jara sanii akka qabu. Gaafa namni biyya dura deemtee jiru tokko namni feemasii taa'ee asirra gartee itti mudi ajjeesinu tumi jedheen asirra fidu eenyu akka nu dalage harma muraa amaarri nun goone nu wal godhe dhugaa walitti himne dhugaa harma muraa jaran isin dhiiraa bar ka abbuttaa waa jijjiiruu dandeessa ati waa jidduu dandeessa abbaan fadhe biyya taa'eef eenyu irratti hin dabarsina hogganaan qabdu wanti kan duuba taa'ee agizoo namni dhalaa ol gurratee guyyaa tiktook irratti ganduma tokko harargee jechaa oolu arsi si komando afran kalloo shanan gibee jechaa oolu dhiiraa kun dhiiraa biyya faranjii keessa bar an islaama gurraacha Oromoo ta'eetii mirgi jara lachuu naaqixxaatee as taa'ee waan jira. TikTok irratti gaafa muka huddutti wal dhiibdan eenyurra murtii dabarsitan. Murtii guutoo jettus eenyu iluu jettus jarri maal godhuu dandeenya. Asirra taa'eetuma haa deeggaru gandasa nama tokkicha badii balleessa irratti duula warra lubbuu namaa baraaruu deemnaa bar osoo jara san baraarraa osoo jennuuti ofiifuu wal lolu jirtan. Falatti hin jirtan gaaf tokko murtii haqaatiin asirraa hin deemne. Wala Sheekha Shariifi hundi si akka feete mana barattee nama arrabsite. Feemas ta'uudhaaf karaa rabbiin hin feeneef karaa adaan hin taane jedhana. Har'a murtii haqaa goona jennee dhufnee bar. Murtii jaa jarana lubbu. Jarana ilma namaa isin hin dhagaamtu. Haati ilmoo takka qabdi. Ilmoo takkicha haadha jalaa bahee aboo deemee jiru marabbi sirraa ajijjiiru jetteen gariin ka isiin abaarte. Gariin ta biyya Arabaa teessee ilmoo fi haadhaa fi dhufasii gattee biraa deemte. Nama rabbiif gubbatti hin sodaanneetu Oromoo isin feemasoota isin sodaata. Nama rabbiif hin qaceelin jarana namni bar bineensa waraabeessa namni maallaqa dhaqee kafalee waliin ta'a maqaa itti baasee Harargee kana keessa dhaqaa laala. Iddoo waraabeessa itti daawwatan. Waraabessa miila lamaati bar jarri Oromoo ta'u maaltu isin beeksise. Jara qawween akkana wal godhu eenyutu Oromoo isin hin jedhe. Aniin kun afaan Oromoo haasaa'eef Oromoon ta'u. Namni gartee nama bifaan nama fakkaateef naman ta'u waraabessa miila lamaati jarri. Waraabessa miila lamaati jarana. Ma eenyu kadhattan asirra taa'ee Ustaad daawaan irratti godhi. Daawaan miti jiran hundi keessan shafaata jirta malee lubbuu namaa baraaruuf hin deemtan gara rabbii deebi'a gandummaa gaafa dhiiftan dhukkuba HIV darani arsi gaafa san Oromoon tokkummaa kan bosona jiru Oromoodha kan lafa Arabaa jiru Oromoodha kan masaraa keessa jiru Oromoodha kan biyya jirchu jiru Oromoodha kan TikTok irraa isini numaa wal fixu jira malee namni wal fixu jiru hin jiru akka feetan taa gaafa isin duutan isin awwaalu inna lillahi wa inna ilaihi raajiun isin jechu abbaan feetan waan feetan haasawa gandummaa gandeetti dhala deem ganda kee qorqorroo ta'e jijjiiri ofi namni irra sirra taa'ee gandummaa dubartii leelis akkoon isii uffattu qabdu qorqorroo mana isaanii deema dhaqaa laala qorqorroo isaanii abbaasaa akkam ture qabriin abbaasaa maal fakkaatti laala goojjoon inni itti dhalate waan fakkaattu yoo akkam dhalate magaalaa guddoon Itoophiyaa ta'e isin jettan Finfinnee ta fincaanii fi udaan keessa yaa'u gamoo takka achi keessaan qabdan qabeenya Amaaraatii fi Tigreeti maal qabdi Oromoon Abiyyi qofa afaan Oromoo isin dubbatechi taa'u jira malee maa wal miitan jarana ganda jettee dhalaa urgurattee dheengadduma mucaa takka ta gargaaran jecha wal loltan ammas nama galata namaan galchine isin waan abdii culullee godhee galata namaan galchitan Oromoo isin gaafaanan du'e followeera kiyya miliyoona 5 galchitan
addunyaarra wal follow hin gootan ummata gaafa namni du'e follow wal godhu gaafa lubbuun jirtu maa waliin gootan namuu feemasa ta'uuf ganda nama arrabsaa iyyuu nama namni bara kanan arrabfamin jirana kan du'e ka qabrii jiru kaanis warra gartee nuti warra maareetiyetti kaan warra maareetiyetti lukkuu qaltee biyyaan baane namaan qaleetti kijibduun lukkuu qalteen baane ankanumaan isin jedha rabbi sodaadha dhiisa warri itti dubbattan warra asirra taayaa soo malee kan bosonaa ajajuun dandeessan shifta warra beeytan eenyu jettanii fidattan maqaa moggaaftanii maqaa dubbachuun mushkila walii gallee mushkilaa miti ajandaan irratti iyyataati borommoo yoo feete silaa jara kana lubbuu tana dhiisanii nurraa haasa'e hangan dandeeggaru qaama tokkoon deeggaru isinuu sirriiran jirtan rabbi sodaadha qur'aanaa fi hadiisa deebi'a akka isiti bultu ganda galchitan yoo namni intala takka haraam itti dalagees ganda galfattan yoo namni tokko gartee komentii barreessan ganda wada haala deebi'a wassalaam